ulfa kana baasuu qabdaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turu anis Gammachiis Tashoomeedha. Dhiironni dubartootaan maaliif barbaadu jedhamee yoo gaafatame deebiin nama hedduu waan barbaadan hanga argatanitti jedhee deebisa. Haa ta'uutii garuu deebiin kun balbala hundumaatti hin hojjetu. Kaayyoo kana xiyyeeffatanii dubartoota kana damsan dhugumatti dhiironni tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu dhugaatti jaalala jaallataniif immoo aarsaa kanfalamuu qabu kan kanfalan akkanuma tokko malee miti. Gaa'elli lafa kanarratti dhaabbate hundinuu aarsaa ilmi dhiiraa intalli dubaraas kanfalteen dhaloonni dhalootatti darbaa bara kanaan gaheera. Haadha abbaa malee intala ishee guddistu tokkotu ture. Haati kun intala kana kan deesse gaa'ela seera qabeessaan miti. Al takka dubartoonni dhiira kanas sanas muuxachuu barbaadanii jiru. Yeroo oliif gadi utaaltu kanatti intalli ishee gadameessa ishee keessatti hafte. Abbaan ishee inni sirriillee eenyu akka ta'e haati kun adda baafattee hin beektu. Dhalachuu intala isheettis gammadduu miti. Sababa siitiin hin dhaletti yookiin immoo dahetti ilmi dhiiraa na jibbee na fuudhuu didee gaa'ela malee nafe jettee umrii ishee guutuu intala ishee komatti. Intala ishees dhalli namaa guddachuu akka qabutti kan guddiste otoo hin taane akka feeteedhaan dhimma keedhaan guddiste. Hiriyoonni ishee qulqullaa'anii uffatni isaanii miicamee nyaatni gaarii dalagamee fi gara mana barnootaa yeroo deeman intalli ishee garuu kanarraa faallaa kan ta'etu kennamaafi. Barsiisonni ishee uffata miicamaa maaliif dhuffattee hin dhuftu jedhanii ishee reebu. Nyaata bule foolii kan qabu haati waan kennituufiif barsiisonni ishee nyaata ishee ilaalanii kun dhukkuba namatti fiduu danda'a jechuun jalaa dhangalaasu. Kana qofaa otoo hin taane haati ishee intalli ishee hiriyoota ishee waliin akka isheen taphattu jaalala ijoollummaa jireenya ijoollummaatti hin argamne akka dabarsitu hin feetu. Lamuu lammataa intala obbo Abaluu waliin dhaabbattee jennaan sin ajjeesa jettee doorsisti. Reebamuu beela'uu rakkachuun jireenya mucayyoo kanaati. Haadha taatee intala isheetti garaa jabaatti. Maarree bifa kanaan otoo jettu otuma dhiibamtuu mucaan kun ni jabaatti. Umrii waggaa 12ttis ilma dhiiraa akkuma ishee umriidhaan waggaa 2 ishee caalu tokko waliin wal barti. Haasoo ijoollummaas waliin ni taphatu ture. Haati ishee garuu umrii kanatti illee intalli ishee eenyuma waliin iyyuu akka taphattu hin feetu. Kennaa gurbaan kun kenneefi harkaa fuutee gubdi. Yeroo hedduu gurbaa kana waliin haasa'uu yeroo haati argitutti mana barumsaa jalaa jijjiirte. Intalli inni nama gaariidha akka obboleessa kootti naaf yaada ani obboleessas obboleettis hin qabu na gargaara maaloo yaa harmee mana barumsaa koo hin jijjiirin jettee kadhattus haati tole hin jenneeni. Sanarra lamuu lammataa waliin dhaabbattee jennaan lubbuu kee hin balleessa jetteeni. Kanaan otoo jiranii waggoonni lakkaa'amanii umriin ishee waggaa 18 yeroo guutu dargaggeessa kana waliin sadarkaa barnootaa piriippaaraatooriitti wal arganii. Innis baay'ee akka ishee barbaadaa ture isheenis baay'ee akka isa barbaadaa turte walitti himanii. Sanaan jaalallees waliif ta'anii barnoota isaanii innis isheenis xumurte. Haa ta'uutii garuu akka seera biyya isaaniitti otuu gara barnoota yuunivarsiitiin deemiin ilmi dhiiraa gara dirree waraanaa deemuun leenjii waraanaa leenji'ee waggaa 2 erga tajaajilee booda gara barnootaatti deebi'a. Barnoonni yuunivarsiitii irratti baratus otuu mindaa argatuuti. Maarreennis leenjii kanaaf yeroo deemuuf jedhu jaalalleensaa kuni namni waraana deemu yookiin nama hafu yookiin immoo nama dhufudha. Yaadannoo jaalala keenya akka nuuf ta'uuf kabaja kiyya fudhuu deemii jettee kenniteefi innis jaalala kanaan walitti boo'aa walirraa adda bahanii. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti daa'imni gadameessa ishee keessatti uumame. Bilbiltee hiriyaa isheetti yeroo himtu Waaqayyo bakka lola kanaatii nagaan naa galchu malee daa'ima keenya waliin guddifanna yeroo ati dahuu jala geessus nan dhufa jedhee waadaa jaalalaa galeefi. Haa ta'uutii garuu yeroo hunda
dhibee kan itti taatu harmeen ishee intalli ishees akkuma ishee kashlabbeedha jettee waan yaadduuf qaamni intala ishee jijjiiramuu akkuma barteetti mana yaalaa geessite. Ulfa ta'us yeroo baratteetti doktara sanaan amma dafiitii daa'ima kana gadameessa ishee keessaa baasii jettee kadhatti. Yeroo kana doktarri fedhii intala kee miti fedhii abbaasaa malee daa'imni immoo gadameessa keessaa bahuu hin danda'u jedhee deebisaaf. Yeroo kana haati intala ishee fuutee ajjeesuuf qabde. Doktarri sunis walirraatii adda baase. Battaluma haadhis intala ishee gara manaatti fuutee galtee mana fincaanii keessatti itti qollafuun har'aa kaasee haga deessutti mana kana keessaa hin baatu yoo yaada kee jijjiirte immoo nan si baasa jettee diddeeni. Yeroo kana intalli ishee lakki ani daa'ima koo jaalallee koo waliin guddifachuun barbaada malee hin ajjeesuu hin baasu jettee mana fincaanii sana keessaa taa'uu jiraachuu filatte. Kanaan haati ishees dhiira yoo ta'e sitti fayyadamee si gataa akka ammati yaadaa fi jirtu waan siif yaadu sitti fakkaateera. Jireenyi anaan mudate siinis deebisee mudataa amma eeggadhu jettee nyaata yartuu karaa foddaa jalaa kennuufiin baatiin 9 ishee gahe. Baatii 9 yeroo guututti bilbilli ishee yeroo dheeraadhaaf ka'uu fi hojjechuu fi waan dideef jaalalleen ishee dhufee balbala rukute. Haatis balbala banteefi eenyuun barbaaddaa jettee gaafatte. Mucaan keessan anaaf hiriyaa koodha. Waan hedduu waliin hin dabarseera. Bilbilli ishee erga naaf bahee baatii 7 ture. Eeyyama fudhatteen dirree waraanaatii dhufeen jiraatii maaloo eessa deemtee jedhee yeroo gaafatu kunoo intalli koo anaanuu dhaga'uu diddee gurbaa tokko waliin biyyaa baatee jettee deebistiifi. Yeroo kanannis dubbiin arraba ishee keessaa dubbattu kan laphee ishee keessa jiru waliin tokko akka hin taane hubachuun eeyyama guutuus waan qabuuf poolisii dabalataa qabatee mana ishee sakatta'uu eegale. Battalas jaalalleesaa mana fincaanii keessatti itti cufamee argee baay'ees gaddee yeruma sana fuudhee mana yaalaa geessee yaalii yeroo hedduu booda beela dhukkuba ishee qabateerraa fayyitee daa'ima ishees nagaadhaan hiikamte. Haati battaluma qabamtee mana hidhaatti darbatamtus haa ta'uutii garuu intalli haadha kiyya jireenya koo keessaan baasa malee himata irratti baniin mana hidhaa keessa akka jiraattu hin godhu jechuun himata irratti banuu dhiistee turtii yeroo muraasa booda jaalallee ishee waliin gaa'ela dhaabbattee daa'ima isaanii guddisaa waliin jiraachuu eegalanii. Haati ishee garuu daa'ima intala isheellee akka ijaan hin argineef dhorkamtee walirraa fagaatanii hafanii. Tarii al takka takkaa maatiin keenyi wanti isaan keessa dabarsan nuunis kan nu mudatetti fakkaatee ejjennoo akkanaarra gahuu danda'u. Haa ta'uutii garuu rakkoon kun anaan kan mudate ani kaleessa eenyuun turee jedhanii yoo of gaafatan bifa kanaan dhala isaanii irratti garaan jabaataniin dhaamsa qophii Oromiyaa 24 ganama kanaatiin hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.